ويا قلتي كفارك هكذا بدي ثاني نمرة عرضي دي بدي نميتي تيجي ما سوق تعجبت يا كوميديان والله تعجبت يا ولد روي ريموتي تركب ديبر أكمل ما قلت يجيبر أما قلت ما تبي وزبراتي بدو يسيب عندنا أما سندران يا أكمل بيتا يو سيدي سانون دي يوني بخلينا بو أفرتني دي مالي أكمل جد اسمه إندو سادي فرصة دي مو إيجابياتي تبي ما أيضا اسمه تقول ما لا كمل بيتا ورا سجلان ديمنا ورا سجلان ديمنا جيريس جلان ديمنا جولة سدين خيسا أتينا تيملا تكا منا يتامتين سيغلچا تكا يوني خلينا بو چنكي تكا لا أكيد فرماتي هو ولين غرغر باسه إنسان غرتي بحري برت إنسان دربوزاتي تنا أتجولة بودا أتجولة بودا مراتا غلچنا كم جتا اسمه مراتا بيسا إسا مراتا مولي غرتي رفيتي بروشان خبيتي سي غوتايني بروشان غرتي إني isi wani sin taatuuttis ni beekta biyyattii sana nama askara ture jechuudha warra federaala. Federaala ummata bistiqnaa ummata. Federaala turte achitti jechuudha ammoo federaalummaa sin garra aangoo siidaa naatu irraa fudhateen urjiin naatu qofa jechuudha isiidhaa miti. Faraqaadha. Faraqaadha. Naatu isii mulqee isiirra. Wallahi ajaa'iba qabdi akka wanti garuu wanneen ajaa'iba na ta'u xiqqoo jawaadeen sana hanqametti jira kana gowwoomee ilmaan kanaas ajjeesuu yaadee. Inni bakkiif waan irraanii hafaata kumaa yaadin. Namichi kun boona maamiti sinje ilmoota haala keessa ari'eeti mee abbaan kun ilmoo fi akka inni godhaa mee ilmoo sana irraa libreeta fa'i. Angonni garaana gubbuu jiru ani haqa kiyyaan falmataa jira ilmaata inni muka godhee anamma ilmaan obbeetii jaasu jechuudha ani bara eessuun jechuun haalaan man qabnee waan ta'eef. San dhuga sirriidha. Saniifuu jechuudha ilmaan hundanii hin guura ammoo isaas deebeetiin kophee dhiyeessa marsaas. Atilleen jabaattee jirta. Rimoota tokko nuuf fidee jirta ammaati. Maa kunoo kaduraati qabeenya ni beektaa tunis. Qabeenya caalu nuuf fidee jirta rimoota amma kun xiqqaadha guddaa araatu serka kaa'u ta'a jechuudha. Ammoo ati hogguun serka kaa'ee akka itti harkaa baatu qofti dandeessaa wanta qofti mata. Hayyee rimoota akkamiiti xiqqoo bari yaadanatti ni beektaa. Ati singalu biraan waa hunda sitti himaatiin jira. Rimoonni serka kaa'u san rimoota ajaa'ibaa jechuudha. Hagartee asuma teessee biyya addunyaa hundatti daawwattu jechuudha. Ana hundee firraa qaba. Gubbaarri fincaan akka? Gubbaarratti fincaan ma keessa dhaabbattee qaamaa olii gatta. Maal taate? Faayidaa numa qaba. Faayidaa qaba. Wanni akkasii faayidaa qaba numa hin jirtu sin jedhu. Uummata hundanii fidaa. Uummata bakkeef akka jawaadeetii fi waan isaan ta'e furmaatee fi ha jawaadee raayis jawaadee bara isa saatiraayit akka baqa hanga gargaarchinaan akka hin dhufuus naaf sii godha sannaaf godha sanarra dhiise jechuudha. Hammi muhimmiin guddoon amma wanni gartee an seerka kaa'u deemu tanaatu waan guddoodha. Badhaasa ajaa'ibaati akka gartee manuti walii taatee jechuudha. Kan amma banni kun nama gartee namni hundis waan gartee namni hundis beeku jechuudha. Nama hundaa beeku kana. Waan ta'eef ati waan kana sitti kannaa kan ammoo ati if eeggannoo gootee to'annoo gootee qaama kee irratti gootee waan hundatti gootee jechuudha. Wanna kana ciminaan jechuudha. Tattaafannoo irra gootee hordoffiidhaan wanna kana akka gartee ati jajjabaattee qabdu asirratti si dhaama jechuudha. Xiqqoo mataa xiqqoo na dhukkubee. Rimoota matti heddummeessitee jirta. Ni beektaa muciyyoos rimoota gootee gaafa nuti muciyyoota nu fuunuus isin gubbaan jire jettee gaafa san rimoota fuute moo akka waan agartee mi amma konfiyuus tokko na goote boo. Jireenya kan dubbumatti jetan amma asitti biloota akka ilmoonni konfiyuus godha. Boo sirriitti na keessa deemu jirti amma akka. Ani nama gartee bikka ati dhaabbattu bikka gartee waraana kiyya dhaabbatu balan duraan dhaabbadhaa godhan dura dhaabbadheetiin. Maastara koppiidhaan bikka isin dhaabbatu waa isin dalaydaniis mubaashirattiin bara akka gartee namni taa'ee gartee idaaraa raafaa kana ilaaluutiin waan isin dalagaa godhu. Siyaayee wajjin dalaytaa akkasa. Akka ittiin dalagaa jechuudha. Waan gartee bakka ati namni nan garre hinuma hin dalagu matuma galee jechuudha matuma galee. Duuboo haalis baruun fadaree wanni kun maalii takka ni jiraame matallee namni namaa tuqaa waan kana waan akkasiitii rimoonni kun waan keessa kaayadhee deemamoo waan dhugumoo waan nama agarsiifadhumoo. Maalii takka ni jirtii miikaa akka qabeenyaa tokko mul'isadhu qabanis humna arsiifideeti rimoota qabeenya siifamatu an eessuma jettee anoo maali ni naaf. An eessuma jechuudha miti. Dhugaan eessumaatti dhugaadha. An rimoota kan isin jiru kun ati hin jirjirin guyyaa dhufa ta'anii waan hundaa'u akkaan isin jeetti anumarraa fudhuuti guyyaan ammoo isii waan san serka kaa'e qofti ati garuu guyyaa san bayaan bakka ati sii baatte kun. Bira amma si duubaas si godhadheetiin inni kun nama akka mijeetii waa hundaa'u jechuudha xiinxalee jira baddoon. Ani mana keessa sanarratti jechuudha. Ani amma akka ati dargaggeessaates si godhadheetiin waa hunda dargagee jira jechuudha. Ani maal sarpiraayizii si godhu deemaati sarpiraayizii ni feetaa dandeessaa. Sarpiraayizii.
ati jireenyi kiyya hunda eegaan si arke sirpiraayisii mana ta'e bar na arkuu keetii fi bakkaan hin jiruu fi jireenyi kiyyaa fi wanni nan hojjedhu hunda sirpiraayisuma ta'e arkee malee hujii malee ani gisee nan hojjedhe hujiin tiyya sirpiraayisuma na taate siin na dura jira ni una ajaa'ibuu amma sirpiraayisii wanni ati jettu kun naaf sirpiraayisii hun ta'u maaliif rifaatuu naa ta'a. Rani baatu miti gaama gammachuuti ati sirpiraayisiin godhaa ati kana keessatti akkaataa gartee gaa amma si duuba si godhadhee yoo kana gartee amma hojiidhaan gartee natti mul'isuudhaan si barbaada yeroo gartee waan si qopheessee sirka kaa jechuudha. Dandeenyaan rakkoon ni jirti. Ani akkumaan siin jee si duraan du'a dhugaan si hima lubbuun tun si dura baati. Sirpiraayisii yoo deemi lubbuu namaa baasi jettee hin baasi. Sirpiraayisii yoo lubbuu namaa feetu si gala yoo bari haasawina kaa kun xiqqoo mataa nuti qeene beektaa. Waan inni hojjedhe yoo fiduu fi kanaas riimoota goote itti aansee sirpiraayisuma jaa oolta. Sirpiraayisiin kaanii jiraami namni konkolaataa namaa bituu jira. Waan inni jaalladhus ni beektaa qabeenya maal akkanaa fiddemoo manaas kireessitee jirta. Ishee tartiib haa maqaan keetuu tartiibii. ترتيب أنا نادي بريش ترتيب مالي ساتي خيسا وتعلم كمتي يقول شيخ ترتيب يقول أنا مو ترتيب بس يدي بسرعة وهوندا كوبيسيتي مناس خريسيتي جرايتو وانا في الدقيسة مو وانا كميتها وين ده لبودي منص وان بريد دورا mana khreesneeti jechuudha. Mani gaalgisee khreesneeti. Barootu gartee fardan binne dirree bita jedheeti wala baddu duran mun dirree bitanneeti farda binne akka isa gartee amma bulstiifsu ta'e. Amma wanni deemtuuf anis farda naa bituu deemta jechuudha. Farda haa duraan situ godhadhee falan. Dargaggeessa jette. Dargaggeessa mucaan kun nama kanaati jedheeti waa hunda'u an godhadhee jira jechuudha. Waan naan cabsadhu waan si cabsadhuun. Haala si cabsadhu. Ati waan si fidu ana si fida mana si khreesi si farjeen jirami guyyaan gartee an surprise godhe ati gartee itti gammadde hay inni kun nama kanaati itti gartee tummaanu ayyo gammachuu keessa bakka gartee seentu dhabdu dhufaa jiran si je per surprise kun hedduu takka kana no goggore la walitti mataan sin dhukufin gargeessa laal oowwe dhuk jujjire yooma gurraa sirra qabde mataan sin dhukubini wanni kun gartee kaayoodhaa fi gartee boora gartee mataa kee produuraati jechuudha sigartee tokko moomsee gartee sillee gartee akka jabeessu si godhu malee waan gartee ati karaarraa waan si godhu miti hodhu. Ani gaa kama ani si miti jechuudha maraataan gartee sila ala deemuu na bira dhufnaan fayyaa ta'e noormaal ta'e meeqaa deemaa jira jechuudha. Meeqaan gartee saree wajjin ka gartee muka jala taa'ee qoonqoo nyaatu jechuudha. Egaa qabee fidee fayyaa ta'e warra kun amma ilmoo horu meeqaatu jira jechuudha. Taniin siin jiru. Ati bari yeroo gartee akka deemtu kana fuula dura malee waan gartee si cinaa teessisuu beeyiru waan an gartu godhu. Dargaggeessaa mire. Hin gartu matuma galee jechuudha. Dargaggeessa jechuun nama dhugotti waan hundaa'u cinaa bitattis mirgattis waan hundi fudhaa arga jechuudha. Saayiba kanaas ati akka garteetti rakkoo himatuuf itti himannees ni jira godhooti. Waan hunda teesseeti icciseeti waan hunda itti haasa'u jechuudha. Anamma wanni jechuudha amma wanni hin jiru amma muhimmiin biyyoota amma qofaan si hin amma yaaddu guddoo kana galchee jira. Dhageessaa mi? Akkaataan itti qufaa jirtu waan biraati. Laaboraatoorii geessee biyya tiraanspoortii wixxeetii si ilaallee jechuudha. Hirbu'a. Haa biyyoon qufaa hojjetti gata. Tanaafummaa isii fuunee tiraanspoortii geessee guutuu tiraatti irraa jijjiirree biyyoota. Nabila jetti duraanuu beekaa qofaa. Laa. Eessumaa beekaanii adda haa adda baa eessuma ni goa ni yaadaa fi haa adda baafannu waa hundaa jechuudha. Karaa fuunee achi geessineeti mataa kanas nama galtee isii irraa mataa kanas bareechee isii bobboonsuus finnee fi asitti jechuudha. Isii sana shaagoonee uffachiifne akka ilmoo namaa tokkotti as baafnee jechuudha. Akkaataa Oromoon hundi gartee irraa gammaduutti isa sana gammachuudhaan gartee isii gammachiifnee jechuudha. Tana booda hin gammadaa mi'a. Hin gammadaa jettudha. Si feetee akkam. Eessuun gammadaami? Sossobattee jirtaa? Awwa dhiiraa akkam. Ayyidaan ta'e mataa kanaa hawaasirraa hin miicu qabatuma galee waati. Hin miicumi? Namichi baabaatiin jechuun baabaa hedduu sanoo akkam si godha? Baabaan Bishaan gurra tinjaalis kun gurra si gurra bishaan. Illaa. Dhuguma dubbadhu. Ni sodaatte. Guyyaa meeqa si bishaan gurtu si harkanii yaa'in naa himanii eessuma maal dho'isiteeti. Bishaan sin gursu. Bishaan si gursaami baabaan kee hin dho'isee eessuma jira. Ani waa hundaa siif hin godhaa. Sirraan harkina. Yaadin jawaate. Natti himi. Ayyidaan ta'e furmaate. Yoo abbaa kee ergu baabaa kee ergu feetes baabaa kee siif fidaati ati mee waan abbaan kee si godhe akkaataa agartee inni rakkoo isirratti fidee agartee ayyidaan ta'e si dubde sanatti himata kakati. Humaan angone. Akka humaan angone ni gawa. Ni sodaatti akka.
Ni sodaattee. Bawanni jedhee bara namni gartee guyyaa ta'e baarke namni guyyaa gartee bofa arge halkan ta'e bareessa jedhanii bire arrallee deebitee namni ta'e gurmaas tokko. Tajaajiba ta'e qabsiisan wallaahi tajaajiba. Tajaajiba ta'e yaa wanti nuyi rimootii itti rakkabdee bara akkuma baa godhee iyyuu bara amma guddoo baata gosa biraati faddo. Isiin baan daran. Amma sun daran akkamiin beektaa yoo si didde isaan hundi yoonni kan inni boo. Fudhatanii deemanii akkam jedhu. Isimoo. Indoo isaanii. Fudhatanii deemuu miti ija bitaatii ta'e mirgatti nama argan isin mutu galu jechuudha. Ma laala akkamiin beektaa? Warra si jala deemne. Warra si jala deemne. Diriiree si jala deemne ijoollee sadan keessaa. Ati natti mila takka mana yataamattiin sii galcha. Takka yoonni kan inni boo cinqii takka. Ilmaan gartee eessuma ta'uu ummatuma garee mana yataamatti mana gartee olmaatti nu mangalan. Abooni galchinaa mataa kana gubbaa kan dhagalta malee ijoollee sanniin guddifataman taate booti. Amma tana fuudhemi. Taa'anii takka wanti rakkisa taa'anii rakkisa jechuudha. Isa jawaateedhaa fi furmaatee bara waliin gargar baasee isaan gartee baarii baratti isaa darbuu taati. Tana ati ijoollee gootaati. Ati ijoollee goota. Maraata galchinaa akkam jetta. Isa moo maraataa isa. Isa maraataa wulii gartee dhufeeti burushaan kophee teessee si gootaa inni. Burushaan gartee. Inni. Haate. Bikkaata keessa kan deemee magara galee. Wayis gaafadha. Waan akka na qabalchiisu waa saba guutuu keessa. Qabeetii masaasan surpiraayisiin qabeen hawwasaa olaanaa mana hawwasaa. Allappaatii gartee ati kopheetti haattee karaa dheeraa sana deemteefin isa fidee kophee teessan gartee horofatti deemtee isa masaasuu deemu malee tanaaf tana wal fidda isaati maal ta'e yoo. Awoonni nu waan guddaadha beektaa fidee yoo qabee tana masaanaan inni. Isa waan guddaadha. Isa inni waan guddaadha miti. Tanaaf gartee immoo waan ittiin jira walitti fidee ittiin jiru namicha miti. Kophee isaa teemessitee isa gargaareessaati. Awoo amma sibiraasitti jettee qaba. Sibiraasitti ittiin jirjirin qaba. Guyyaan dhufaanii. Guyyaan dhufaanii. Irra fuudhee. Maaltu rafuu si dhoorke? Ati dheengadaas maallaqa amma naa kan ni eeteeti.